يا الله سمة إجارة سمة دديقة ومرا يا الله سمة إجارة سمة دديقة ومرا يا الله رحمن رحيم إيكيو إجارتين ديقين yoommoo dagumka ta'u taate akkamitti dagataa jechuun gaarii. Zuhurii asritti jam'ii godhatee jira namichi. Biyya salaatutti dhufe masjida rabbii biyyuma asrii salaataa jirutti dhufe. Akka zuhurii jam'ii godhate hin irraanfate. Zuhurii asritti jam'ii godhatuu fi hin irraanfate. Waluma seenee niyya asri biyyatee biyya waliin salaata ofii imaama waliin duubaan itti seeneetuma salaate. Salaatee yoo xumuru edaa inni zuhuriin salaanne. Zuhurii jam'ii godhadhee jechuu yaadate. Gaafa kana tartiiba irraa balleessee namichi kuni deebisee zuhurii salaata san dhiisee zuhurii salaatee asrii silaa jam'aa waliin salaate san itti deebi'ee salaatuu qabamu. Laa eega irraanfate homaan ta'u zuhurii madagate kana duubaan itti dhaqqabsiisee ofirraa dhiisuu qabaa jechuu irratti kuni kabeekti kaddaguuti jennee miti ree kabeekaan deebisaa irratti walii galle. Kamtu irra caala akkamii jennaaniin asirratti wal dhaban kunoo. Ulamaa'iin gariin laa deebisuun qabu eega daguun taate asriin salaatamee tare sanachuma dhiisee zuhurii madagateetiniin irratti hafe kana qofa rakaa afran ufii itti dabalee zuhurii salaatee ofirraa dhiisaa. Inna Allaha tajaawaza an ummatii فيما استكرهوا عليه الخطأ والنسيان جدت الليلة. الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان تغنقرا في الرانفتو وما استكرهوا عليه وان الرد الكمان اللي الكما وانو جيف من كان مرا يربين إيسي في جرا كنافو إن الرانفت وان تاتف زهري مجد دبلو قبائلا لا جدي ورقرين. رسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي جدي. أكا أنا صلاة أقرتنت يوكا أكا بيتنت بيكون كني رؤيان كني كما رأيتموني كني كما علمتموني علمين كني رؤيا بصرية في رؤيا علمية اللي كبتائرن إجان أرقو في بيكم سلي كبتا akka ana agartanitti ijaan yookaan akka ana salaatu bartan sanitti salaataa jiran. Ka rasuularraa sallallahu alaihi wasallam warri ijaan argellee arge warri irraa baratellee barate hadiisaan barameetiniin kanu gaheetiniin jedhe rasuulli sallallahu alaihi wasallam salaata jam'ii yoo godhe ta duraa tartiiba isii eeguun ni jira. Rabbi illeen awqaata isii yeroo kaa'eetiniin jedhu tartiiban kaa'e. Tartiiba isii kana yeroo kana keessa achi seensisuu hayyama godhe. Wal bira dabarsuu immoo hayyaman goone. Daliilaan nuun geenne. Yeroo zuhurii yeroo asrii keessatti salaatu nuu hayyamameetiniin jira. Garuu immoo zuhurii asrii duuba dabarsinee asrii as dabarsinee salaatu hayyamni isaa hin dhufne. Nagarre. Kanaafuu diingata yoo ka salaatu taate deebisuun isarratti dirqamaa jedhan. Hadiisa amma dura qaraatan kana hoo daliila amma fidan kana. Inna Allaha tajaawaza an ummati al-khata'a wan-nisyaana wa mastukrihu alayhin jedhu. Dogongora irra tareef hin jenne rabbiin yoo irraanfatan dhiiseef hin jenne yoo dirqaman dhiiseef hin jenne jedhanii daliila kana yoo ka fidatan taate dhugaadha hadiisa kana waliin dhabuu jedhan. Namichi osoo zuhurii hin salaatin asrii itti seenee salaatu saniif silaa wal jala dabarsuun hin ta'u hin dhoorgama. Dhoorgaa kana keessa seenee namichi asrii salaatu saniif waan irraanfateef maa asitti salaat jedhamee hin qaxxaamu. Tajaawaza dhugaadha dhiiseefii jira rabbiin irratti hin qaxxa'u. Qixaata waan inni irraanfateef zuhurii dhiiftee maa asrii bakka kanatti wal jala dabarsite jedhamee hin qaxxaamu. Deebisuun immoo dirqama.
salaanni inni salaate ka duraa kunoo zuhri ka inni asrii jedhee salaate sun sunna mutlaqaa ta'aaf. Inna Allah laa yudii'u ajra man ahsana amala. Sunna mutlaqaa ta'ee fi qabamaa fi sawaabni isaa asrii jedhamee hin qabamu. Kanaafuu maal ta'uu qaba? Sallu kamaa ra'aytumuuni usallii waan lafa jiruuf namichi yoo diingata dagatee ka salaatullee tahe tartiibni shartii waan taateef deebisee salaatuu qabaa jedhanii daliila lamaanii yoo wal bira laalaniitiin hin jedhan ulamaa'iin baay'een warri amma ahla asrii warri jiru kun hin taha jedhanii ka akka Muhammad Ali Adam kun faati taha jedhanii Albaaniin faatillee karaa san deemanii hatta Dr. Jeylaan Khadir kaama umriin jiran fidahumullah isaan faatillee warra deebisuun homaa dirqamaa miti jedhu sanii garuu daliilli ka inni gargaaru dagatillee maasiyaan isarra hin jiru sababa dagachuu isaa saniif garuu immoo salaata eega yaadate itti deebi'ee salaatuu qabaa. Sallu kamaa ra'aytumuuni usallii jedhanii daliila kana fidatanii Saalih al-Uthaymiin faati sharh al-Mumti'in keessatti isa kana caalchisanii daliila kanaanii isa kana irra filanne nu gara kenna. Warri deebisuun homaa isarra hin jiru jedhullee hin jira. Nu alaa kulli haalin filanne daliila walitti madaaljifnee laallee deebisuu qabaa. Irraanfatee yoo salaate waytuma yaadate salaata osoo irraanfatee asrii ka salaatu yoo taate osoo zuhriin isarra jiru dhiisee sunnama mutlaqaa ta'aa fi niyyatee zuhrii isaa salaate eegas itti deebi'ee asrii isaa salaatee salaata lamaanuu tartiibatti deebisee salaatuu qabaadha. Isa kana caalchifne.